sabboona arargeetii fi jaalibsaan ilmaan keessan irraa gabbua sabboonaan ibsishaa goo dhaluu dandeenya jaalibsaan maakkii ooroo dhaluu dandeessan ganama yeroo deemu maakkii irra teessan dalagaa yeroo dalagaa irraa galle maakkii irra teessan yeroo rafuu deemnu maakkii irra teessan yeroo nuti riibaa kaanes maakkii irra teessan maali qiyaamaan teessan maal abbaa keessanii irraa feetan diqaaloota jazbaa wal keessa yaaqii uummata baalagee maal irraa barbaaddan koyi isin hin dhiisne isin tuffanne gaddaa fi isini mana ayinat qafaafaa no ummata fincaan gaalaa dhugee dhame sammuu min ayinat qafaafaa no ummata fincaan gaalaa sammuu duuchee barisin jazbaale jazboota feemasummaa nama arrabsanii nama xiqqeessanii fudhatanii beeytanii wallahi billahi tallahi feemasummaa miti inshallah shurufkaa feemasummaan baatanisin sabboonanii fi jaalibsaa yoo waan itti jirtan dhiiftan malee bakkuma nama du'ee nurraa jirtan jaalibsaa fi sabboonaa yoo duula kana dhaabdan malee yoo isin duutanuu taasisaa isin hin teenyu quba qabaadha haalamatti jirtan kanaan feemasummaa argachuun miti wallahi billahi sabboonaa harargeetii fi jaalibsaa yoo maakkii irraa gabbuu baattan yoo isin duutanuu taasisaa namni isin taa'uun jiru bushaamaa jirtani bushaan tana dabarteen jirtu ilmoo daa'ima eegarra qortan maal raafeetan gammachuu si gadda jijjiiruudhaaf wanni isin hin godhin hin jirtu silaa dandeessani hay jazbaalee ummata sammuu qabne yaaqii minaan lallaqaa qaamocha nachu qoyaa ande laqaaqaamii ijoolleedhaa warra hayaan qabne kabajaan qabne baalagoota koy guys family isin ajaa'ibume isin hin garramu barbaatimee qatti dhiisne anarra qofaan dubbadde ma waa'ee miciyoo tanaa wallahi harraan dubbadde maaliifin dubbadde beekta ni dhiisanii hin se'ani bar namni waan takka ni hifata bar namni waan takka jibbee firraa dhiisa guyyaa hunda waan haaree fidatan guyyaa hunda footuma isii qabatan bar fooloon naggadachaa jirtan si jammar yoo fiidiyoota isin dalagdan ajaa'ibaa isiniif namni fooloo isin godhun jiru yoo fuula keessaniif fiidiyoo dalagdan namni laayikii isinii godhun jiru ciincaa teessaniif tanaaf fuula maakkii oorootiin laayikii fi fooloo naggadachaa jirtan bakka dhugaan jiru kan fiidiyoo isirratti dalagne fiidiyoo isin dalagdan akka namni akkanatti harkaan isinii qabanne isin godhuu dandeenya laayikii miti akkanatti ijaan akka isinii ilaalle oromoon isinii godhuu dandeenya fuulli keessan janaabda qabaa malee fiidiyoo beda yoo dalagdan namni akkana harkaan isineetu kun jiru akkanatti achuma teessi fiidiyoon teessan akka gartanii miti nama dibbiriyyaa bishaan naqee bishaan bulchee wallahi laazim hiraartaniiti bar rakkattaniiti malee maakkii jibban saami naggada keessaa qabdani garuu yoo laayikii barbaaddan yoo maakkii faarsitanii waa poostii gootan qofa ka laayikii harkatan silaa ibsan hagaarraa hanga maakkii arrabsu silaa faaruudhaan itti seente qaata foloorsii kan kee 300 seenee quba qabaadhu anaan sistema sitti hima silaa fooloo fi laayikiidhaaf laffoon kee ganoolin maakkii faarsaa silaa viidiyoo si poostii gootee footoo si poostii gootee fooloon dandee 300 sii galte jaalibsaa akkamirraa laanta waan isii shirkii jechuun bara siinjale fiigalee waa shirkii jechuun siiriin jedhee bara shirkii si tutti malee shirkii waa sharra godhi amma isilachuu warra miidiyaati meema waa'ee quraana keessaa bayaati afaanuma kana beetanii walaasaa yoo waa'ee hukumii barbaadan sheeka ol galchaatee akkasitti dhageeffata gabaabsa waan kana hukumii nama godhaarrase qofa godhaarrase tamu amaarayyuu itti goonee deebisaa irraa badan uummata kiristaanaatu itti goonee deebisuu jirra. Rabbi jadi apa tuh tidak ingat menate atau bodoh lagi lebih nama nate itu ada hukuman udah Yo berbada hadis siti karau dan hadis kule sri jete marabbi giri-giri kode gabbu sanura yon karanya kalian nuti muslim ini beda mal jaju jelas ini mal tuh rame ya ayo enggak bu di siwan irrelale ni matang kululu dah ya tuh ايش تفوفي غالب ساعه تفوفي دم عمل كل كاسي متامني يودي رتا كان انت كانن مغاني سا كدي بافور تبچي سن ورر فين تنقام سن تبچي سا ديما
Afarsoo kiyya baatu ustaazaa baratte akkatuma bakka takkaate isa hojii ofirraa sanii ta'uu ustaaz baa keessarraa fuudhee malee namni maal si beeka. Bakka santu muudii na nyaate dhugaa itti bakki sun muudii na nyaatte barnaa. Bakka sanii muudii sirra qabate malee atamma shayxaanaan muudii sirra qabate malee. Wayne gaafa san bar sheexanni waan nan goone hin qabu bar gaafa san sheexanni kun gaafa si kaasee bar kaasee nama dhaaba gaafa jedhan gaaf san arge waan si ajaa'ibu kullee kaasee nama dhaaba jedhan gaaf san Oromoo nama tuffatee gaafa Oromoo nama tuffatee gaafa san shayxaanaa muudii irra qabate malee sheeqa gurbaadhe. Yaa muudii qabachuu dhiisa maan rabbi sin godhe. Ati koi oduma jennu kulle ma gaafsa walit dhaadannee walit dhufna jennaaniin maaliif baadiyyaa baddee dalaga magaalaa baate. Wallaa farsoo kiyya amma jettan hin kaafnu isinirraa waan gurraatti ni sodaadha. Dhaga'i. Wallaa farsoo yeene qonna garaa machanya wallahi yasmalle sanya. Lak takkaatu dhiyoo nama jedhe beektaa? Erga gaafsan afarsa gara ribna jedha yeroo si arginaan jette maali jennaan irrifadha waanuma na bira jirtu se'ee jette. Maalirraa akka ta'e meeffa tafsiirarraa godhe waan kana. Dhuguma nama sodaachisa. Nama sodaachisa dhugaadha. Ati hoo maaliif baadiyyaa badde sodaattee baadiyyaa badde moo yoon harkennan saalfadhattee badde ati? Wallaahi dalagataaf malee nama sodaatu miti rabbii tokko caqafa sodaadha wallaahi. Wallahi maa kuna walit dhaadanii nan ka dura magaalaa qixxeertu takka baadiyyaa deemin baadiyyaa baddeemi. Ammallee re'aa jirta amma re'aa lubbuun jiraadha re'aa irra rafaman. Bar baadiyyaa baatee kunoo ganama karawwannaa wayii kallacharra xaafattee teettaa iyyuu eessaan dhufte. Manguddoo durii takka fakkaatte. Ayyee dhufeensa garsiisaati taaneeti abshir waliyyaana. Maal eeggadeessite bar ergumaan si argachuu ga'e na jalaa baddee bar bakka keellee qoradhe. Maal si ajaa'iba. Ayyee dhufa qofa inshaallah. Maal taatee manguddoomte maa eegittan? Aboo abartoo ijaasaa buusi ma fuullee tana ijaasaa buusi mana taa'u jirti. Wallaahi namni akka kuullee kun iddoo ijaasaa bu'ee dhuufuun isaa xiqqoo bashee akkana gadi Bara kuulleen amma shamarri keenya barre meeshaan isaanii teenyarra gurraatti bar naguma si qeeqanii abartaa wallahi. Lakki sabboona. Atiin beektu nama farsoo ka shamarran takka takka adii bar dhugaa meeshaan farsoo ka shamarran takka takka irra addaattiyyuu. Dhiisi bulloo ati miira keessaa baay'atti sabboona mee nama akka kuullee gana yoo karaa osoo xiqqishoo akkanatti jilbiifadhateen dhuufuun afaf jedha wallaahi. Gara Somaalee kana. Dalaga qalloodhaa borii dumbaa malee badalaa gadii kana hin bahu. Aku telah di sini miira keessaa baay'atti. Miira keessaa baay'atti.